Shamaa harka fuune akkam jirtu hiriyoota koo karaa tiiktookii fi karaa yuutuubii wal beeknu maraaf gaaffii isin akkaataa kamiin tiiktookii fi yuutuubii keenya walitti konneektii goonaa naan jettanii na gaafatan irratti hundaa'uudhaan viidiyoo kana isiniif hojjechuu yaaleen jira. Mee walumaan haa ilaallu jechuudha. Jalqaba tiiktookii keenya banannaa. Akkuma tiiktookii keenya banneen bakka edit profile jettu kana bakka kana gadi cuqaafna. Erga kana bakka kana cuqaafnee booda gama jalaa kanatti Instagramii fi yuutuubii ka jedhamu nu barreeffamee jira. Ani amma yuutuubii akkaataa kamiin akka walitti konneektii gootan isin argisiisuu barbaade yuutuub ka jettu kana konneektii goona kilik goona cuqaafna gadi. Erga cuqaafnee booda gara Google Chromeitti nu geessa. Konneeshiniin xiqqoo harkisaa jira. Akkuma amma argaa jirtan kana kunoo bakka kana maal jechaa jira? Imeelii yookaan immoo bilbila keessan galchaa jechaa jira. Kana galchuuf amma kunis icciitiidha waan ta'eef imeelii koo galfadheen booda walitti deebina. Maarree amma imeelii koo erga galchee akkasumallee paaswordii koos erga galchee booda next ka jedhuun kilik godhaa jechuudha. Hunda galchee booda bakka kanatti kunoo tiiktookii wajjin walitti konneektii ta'uuf akka deemu natti himaa jira. Sana booda acceptii gootamoo cancel gootaa jedhee permishinii na gaafataa jira. Kanaaf permishiniin kennaafi jechuudha. Alloowwan jedhaa jechuudha. Alloowwan jedhaa amma gara mallattoo yuutuubii dhufee maqaa koo waliin konneektii ta'ee jira jechuudha. Erga kana ta'ee ammas gara duubaatti deebinee viidiyoo waan gadhiisu tokko yookaan nama isinis gadhiiftan ilaaluuf duubatti baak jenna. Erga baak jennee kunoo mallattoon tiiktookii mallattoo yuutuubii bakka kanatti dhufee galee jira. Amma kanuma gadi kilik goona gadi cuqaafna. Erga cuqaafnee booda kunoo kallattumaan gara yuutuubii kuna geessaa jechuudha. Kun amma yuutuubii bankootii jechuudha. Konneektii ta'ee jira.